qabdee nama arrabsitu hin ta'u. Nama itti aarte nama si arrabse ebalu jettee arrabsitetu gaarii waan akkasii san irraa dhiisa. Isin akka nama yaadaatitti akka nama guddaatitti. Ilame aboyaa yaa abbaa kiyya na dhageeffadha qaalii kiyya. Mee sa'aatii ammaa kana jechuudha. Koomenti maqaa dhiira taatee jala kanatti isiin barreessitu hijaaba uffatte taate maqaa dubartii baadhattee jala kanatti barreessitu ilaalame. Annama biyya Arabaa kushiina Arabaa sintibeetii Arabaa miicaa ture keessaa nama tokko bar. Nabaasi haadhatii nabaasi akkas taateeyyuu amma ati walumaa galatti jechisuun hin ta'u. Jechisuun walumaa galatti yoo si arrabsan koomentiin hin beekta gaafa biyya Arabaa jirtullee hin beekta namni haga sooshaal miidiyaa kanarratti waan gaarii namaan haasa'u hin beekta. Tokko waan taap godhamee sagaleen qulqullina hin qabu. Jala sarari waan san dhibbatti lamuu jecha san hin jedhe dhamaan rabbiiti. Ati obboleettiitii ati akiraati nama gartee egas immoo of duratti hiree amilee akkuma jechuu eeggatu hedduu arraba keellee yoo waan namaan jettu nama guddaa baay'ee azala jira kasi dhageeffatu. Atiin micattiin waan badaa waan fokkataa waan safuu balleessu yoo dubbattu hedduu sii qaana yaani ofiifis hin qaana maaliif maaltu azala na fidee jedhee ofii qaanawa jechuu. Maaliif namni kenna kun waan afaan tokko haasa'uuf rakkoo jiru tokko seenee argee waan jiru san dhaamsuu yaala jechuu. Kanaaf tokko nama gartee egas akkamitti eega araaramee biddeena kiyyatti ashawaa natti haati faatee araaramee silaa uwwisee akkamitti gartee egas immoo jecha san gadi baatee warri karaa isaa irraa dhuftan of eeggadha maa jetti maa biddeena kee ashawaa natti ani qilleessa gartee irra jiraadha isiin nama naa oliitii nama naa ol qabeenya qabu ka jedhu gartee gasii lafaa kaasee waan san eega sanii himate jechuu waan san himate atillee dhugaa dubbatuudhaaf yeroo sanitti eega araaramtee waan kadirii kaasuu dhabu danda'uudha qabda eega araaramtee egas uwwisa sanuu micaan haftuun intalti haftuun takka yoo garafamte uffisa san eegasanii uffattee sanuu waan takkaan dalagamne dalaganii hin jirreen fidhatanii osoo nikaa qabaattee yookaan nikaa qabaatte rakkoon qabu nikaan eegasanii immoo uffatuu madanne too nikaan qabne yoo jaartii namaan ta'an ati micattii gartee eegasii immoo duran heerumin taatee birdinifisan uffatuuf faantuu baasanii sii fixan jechuudha. Eegasii fixanii waan kadirii gastii nama tokko keessatti haasa'uu dhiiftee badaa isaallee mishaa isaallee jireenya isaaniillee osoo itti dhiifte silaa gartee eegasii gaariidha ta'e sunis dabre jette sanillee innis ka'aaree gartee akkamitti waan kiyyatti gartee eegasii biddeena kiyyatti bishaan yookaan sooqiddana qan maaliif ka jedhu aaree sani eegasanii eegadu dubbii jara lamaanii sanniin illee findheen illee ni kahadeeffate ka jedhe innillee micayyoo saniin ammallee garaa waliin nu fixa micattiileen akkas jette jechuun haafiillee rabbi rakaa isaanii haa godhu jedhan. Jarri kuni ijoollee qacalee ijoollee teenna ijoollee daa'imman ijoollee ol guddatuu qabu guddisuu qabna malee komii isaanii heddummeessinee aarsuu hin qabnu waan ta'eef waan kana ashandaa waan kana rabbi sodaadhaati. Haadha faaxeetiyyaa keessaa bahi rakkoo jiru bilbila ani basi jettanii lamee abuyaa yaa dhageeffadha abbaa kiyya dhageeffadha waan isin jettan irraan taroonni dhageeffadha ni wannidha. Engadallee yoo taate Abdii Ibrahim kanatu ni jiranii namoota gaafa miidhame keessaa daariktii na bilbilanii na gaafatan keessaa ijoolleen kun nama tokko jechuudha bilbilanii na gaafatanii jechuudha. Bilbilanii na gaafataniiti waan biraa hamtuu biraan jenne isaanillee ijoolleen wal fixaa jirti birrii irraa nyaatee jira jedhaa jiranii akka malee miidhamteerti mucattiin jedhaa jiranii wal fixaa jiranii koottuuti kallattiisan akkatti xumuratteeni koottuu dubbadhuu naan jedhanii galgala. Gastii dhufee jechuudha. Galgala erga dubbiin sun xumuramtee booda gastii dhufee ijoolleen na gaafatani. Durumaayyuu oduma isiin kanaayyuu hin jenneyyuu ana ijoolleen maa balbala isaa dhattee irratti namoota hedduutu na komatee jechuudha. Badiin kiyyaa jedhee fudhadhe Oromoo kutaa 11 isiniif balleessee jira. Ani intala dubaraati balbala namaa dhaquu kan malleetu dhaqe garuu kana fide durriyyummaa osoo hin taane kashallabbummaa osoo hin taane rakkina jireenyaatitu na fide. Firooman nama fide odoo inni gartee mucattii ta'e na fuudhuu baate qooyikaa ila dhagayaadha. Firooma si fide ila dhagayin dogongoruma sanuu ka fudhatteen balleessite tammaadhatiyya maaliif firooman nama fida firooma dhiisi namni karaayyuu Oromoo bira goree bula jechu isaa soddaa kennaa isaa immoo anamma guyyaa kanallee abuyaa kiyya dhageettanii abbaa kiyya gaafa kanallee mee mucattiin tun itti bilbilaati
نرب البيسي سر بالبلتين أختي كدير رب البلتين Ajjala أختي jirti كدير barnaatiin dhageeffataa jirti. كدير ati نوتو السلام kadiirittis عليكم bilbili haadhatiin Taaktaa godhaa kadiirittis dhiiroo bilbili billahi. haadha مين kiyya باسا kadiirittis كدبي bilbili بال لما أنا هو تشجني أكما كليسا إسان دقيفتني كاتني إيه إسيتو بلتي إسن ديجي نكا ديفت دا رجعت جدا جتنسني أنا سنا دقيفت دا ما برنا ishi وانتو كبر Si دكتوري تقول لي dhaggeeffatan dhageeffadhaa buyyaaya. tole yoo tole waan amma tokko silaa isii dhageeffatan jechuudha kan madaa keessaan namaa sin irraa beekuu fuudhuu danda'u. barbaade keessaan silaa bilbila Kee walii bilbilee dhageeffadhaa ila na dhageeffadhaa ishi dubbii tana osoo kaleessa hanga isii illee asirra baaftanii abu mu'aaziin taatanii isin taatanii asirratti jechuudha akkasii bultii jecha namaatiin maaliyyoo namaatiin bultii teessanii hin diigina jettanii nama 10,000 irratti raja'atuu deebiftan san anas nama abu mu'aaz nama lakkoofsa kiyya qabu keessaa nama tokko na bilbiltaniiti. Kootu jettanii dubbii tana guruppiidhaan kaleessa xumurtanii rakkoo kiyyaas bartanii ka isaaniitis bartanii eessatti akka bultii isaanii diige eessatti akka bultii isaanii keessa galee bartaniiti ahlan wasaalan weelkam rakkoo hin qabu garuu kaleessa dubbii tana miidiyaa irratti nama 10,000 oyii irratti fixxanii jechuudha argitanii erga dubbii tana kaleessa miidiyaa irra fixxanii isitu isin diigee achitti xumurtanii hadda eessatti isaan diigean namni rabbiin jala taa'ee cubbuu haasaya tumamee biraa deemuu kiyyatu bultii isaanii diige. Moo itti lufee abbaa manaa isii san dha'ee. Nama maqaasi dha'ee haadha faaxeettu bultii keessan diige namni jedheen jira. Ati arraba kana mee bakkuma san addaan baasi. Fakkeenyaaf ijoolleen kaaftee jirti. Waa dhugaa dubbatuuf dhugaa rabbi dubbadha si'illee miti isaaniifis miti. Jarri isin lachuu na qixxeedha. Dhugaa dubbatuudhaaf eenyus ta'ee jennaan anaaf qixxeedha. Namni gastii sanirratti namni tokko kalaama baasee eegasanii immoo haadha faaxeettu bultii jara kanaa diigee nama jedhe jaarsummaa achi keessa dubbate keessaa tokko ana mana kiyya keessa jiranii lammanni abu mu'aaz ijoolleellee achi keessaa dubbatte dubbii jaraa nuufixaa isiillee seesisaa jedhe kan nuufixaa jennee jennaani yoo sani caffeeni dubbii jaarsummaa amma haasawaan jirru ka jaraatu keessaan qabanne haga ammaatuun bilbileef dhugaa dubbatuuf hanga namarraa hin rafee ture jaraayyuu bilbilee waan garaattoo isaanii hin dubbanne. Siifis dubbisuu barbaada wallaa dubbisuu barbaada qatte nama si argee jennaan yaada kana kaafnaan ergadhee seene namni achi keessaa haadha faaxeettu bultii kadiirii diiga jedhee jaarsota kaleessaa keessaa namni maqaa kee dha'ee dubbate jira akka waliigalaatitti namni bultii namaa diiddan namni jechan taaneen waan garagaraa jedhaa turta sooshaal miidiyaa irratti hin beekna nu amma odoo maqaa dha'ullee ka barbaachisu ta'ee nama asirratti waan meeqa jedhaa ture hin beekna jechuudha. Azala jiraaf azala jiruu isaan beennu malee nuunduu sooshaal miidiyaa fayyadamna ija qabna gurra qabna hin dhageenna jechuudha. Kanaafi dubbiin galee namni achi keessatti maqaa dhaheemee fakkeenyaaf hamma jarri sun as hin jiru warra jaarsotaa san keessa ana asira namni. Illee badda jedhanii kootuuti waan kana uummata araaramnee jira tasgabbeessi jedhee namni waan bilbilee gaafate keessa nama tokko waan ka dhuftee dubbate mana kafeetii irra dubbatte dhuftee araaramnee jirra garuu. Daa'imtu gufattee nagartuu gaafa ibidda bantee sani kanaafuu namni anaan booda dhufte narra jiilaatti narra uf eegaa jettee dubbatte samana keessa haasofte. Sanirratti amma jaarsummaa isin qalee laatan keessatti namni isin jidduu seenuu hin qabu jettee namaati bultii teessan diigamuu hin qabdu jedhan achi keessa jettee namaati yoo taate waan ufiitti labbeen jedhama keessa dhufte akkam fudhadheetti. Akkam fudhadheetti jettee eega jettee dubbattan afaan. Ila iyyaa kumosanna jedhe abdii. Na dhageeffadhaa. Jedhee jira tokkoffaa isiniyyuu jettee namaatiin bultiin teessan diigamuu hin qabdu jetta maqaa dhooftanii dubbanne ammallee jettee isin dubbatan takka jedha sheerriyaadilee dubbatan lama jedhaan dhugaa jechu dubbii namaaf dubbatanii dhugaa rabbiif dubbatan. Jettee namaatiif bultiin teessan diigamuu hin qabdu. Eenyu namni dubbataa jiru kun amma eenyuun namni situ akkana jedhe jiru kun biyya keessan diigdanii jedhe addaan naa baasa habiibii kiyya. Abuyaan yaa namaata namni achi keessa dubbiin dhimmi kun ilaallattu haadha faaxeeti isiin ufitti fudhattee jirti namni martuu koomanta irratti isii arrabsu jira. Isin akka jettan osoo akka jechuu baattan akka nama arrabsuu dandeessan meeshaa. Akkasin jedhina ijoollee isin nama ol deemaa hedduu nama qalama jiidhaadha waan abbaan qoma keessaan qabne fuutanii. Duuba waan jettani waa abbaa faaxeetti haadha faaxeettu isin diige yoo jedhina as kennaan haadha faaxeettiin fixadha. Haadha dubbii nama dubbii keessan keessa. Hanga abu mu'aaziin baatuyyuu miidiyaa kanarratti xumuran. Isaaf isii bichaa gaafatanii dubbii kana dhiisaati qabbaneessaati haa isiin illee haa dhuftuuti dubbii kana booda dubbannaa hin jenne naafi ol galchanii
كدير الليش جاتتي وفي بقو كاتي مرقاني أسرتي وان بربادن تطاني أسر رابوان قالوا دبين ثم تاخي يرتي قالك يرتي زور السلام عليكم ورحمة الله كدير اللي عم بفتح مي أبو السلام عليكم دران درسي وندي كيسانو إنه هاتفات في كدير من قدو نو أولي تنجيك بيتو آدا بيتو أمنتي بيتو في تجاركين إسن أكاسيمتي واني قدو نتي هجني ani garte namni achirrattu haasawu jiraw araara kana sila walit deebisuudhaafu yaadam kiyya jaarsaa jaartii galla kifamte iddaan namaa kun nama jala deema obboleessa koo waa hunda keessaan dubbanna amma jara keenya abbaa keetis bakka buune bilbilu jiru saanes abbaa keetis ta'e obboleessa keetis ta'e guyyaa hanis abbaa siitee ta'e araara keessa nagee keessa fayyina sheexaana isin jidduu seeneeti garte dubbii tana rajaa atuujii aratana deeffadhu achi booda waliin haasoyna bilbila obboleessa keetis garee godhannee haasoyna jennee dubbii akkuma qeeroon jedhe amma garee godhannee lakkoofsa hunda isaaniirraa fudhannee irratti hojjechaa jira jara keenya araara san buufne malee dubbii teenya haasoyna jiru taadha faatee dhiisaa jenne ummata biraatis warra sooshaal miidiyaa dhiisaa bultii teessanirra fuulleeffadhaa jenne malee haadha faatee isiniin beeku ani araaraman achi godhatanii waan walolan teenye asirratti waan jaartii kadiirii fi takadiru maal irraa feeta maal irraa jibbata maal jaalata takkatti keessaan haasofne isinirratti haasawuun bu'aan qabdu kan viidiyoo sagalee maxxansees badii qabar jara keenya maa sagalee maxxansa abdiinuuf dee maaf maxxansa tunuu gaafiidha jara keenya garte maaliif komatama Abu Yahyaa maaliif komatama nama nagaa buuse haadha faatee namti qeessan jiru bultiin teessan namaan hin diigamini namaan nu diige akadiira ke jedhe naafida haadha faateetis akkuma bariitii olin nu gootan naafi haadha faatee nagaa wali qabna hin faarse narra guddo nama doolaara nyaatu kabaja qabdi garte naafesis wali fixaaje keeysaan goonaa jala keenya caffee maal jedhe jarre kun isiin fixatte ta'e isii dhiisaa jedhe badii miti jara keenya badiin namni nama walii araarsuun rakkina yoo ta'e rakkina qabdan rakkinni jiru gafana abi kamali rakina namni wallan isin walin lolle jaarsa jaartii fi obboleetti keenya tawal keessa seente haasawa nama hubadhaa dura haasawa kennu dhaggeeffadhaa kaamee dhaggeeffadhaan sitti illee haasawa dura obboleessa koo dhaggeeffadhu haafidhadhu waan isin irraa hin ba'a isin irraa hin ba'a dhaggeeffadhaa mee Abu Yahyaa dogoggore moo anaa dogoggore hin fudhadha badii isinii jedhe